Naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraatti hidhattoonni faannoo uummata nagaa tajjeechaaf sarbama mirga namoomaa raawwataa jiraachuu mootummaan naannichaa beeksise. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa miidiyaaleef kenneen humni hidhate naannicha keessa socho'u jaarsolii biyyaaf abbootii amantaa nagaan haa bu'u jedhan irratti ajjeechaa fi dararaa raawwachuu beeksise. Itti gaafatama biiroo dhimma nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa kataan obbo Dassaaleny Xaasaw dhimma haala yeroo naannicha irratti miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin humni hidhate naannicha keessa socho'u gochaa suukanneessaa uummata nagaa irratti akka raawwataa jiru himan. ይሄ የታጠቀ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን ዛሬም አረመኔያዊ የሆነ ድርጊቱን እንደቀጠለ ከዚህ በፊት humni hidhatee socho'aa jiru kun har'as hojii isaa gara jabinaa itti fufee jira. Kanaan dura qaxanaa Gondar naannoo Dambiyaatti jaarsoliin biyyaaf abbootiin amantii waa'ee nagaa fi mariif deemanii jaarsolii lubootaaf sheekota deeman hunda bifa aadaa fi duudhaa uummata Amaaraa irraa faallaa ta'een maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu kaffalchiisanii ergan. Bifuma wal fakkaatuun manni maree nageenyaa dhiyeenya hundaa'e nageenyaaf inishatiivii fudhatanii bakka gabaaf sagadaatti hubannoo uumaa turan Dabra Maarqositti luba kataan abbaa keenya bajaajiin dhaqanii ajjeesan. Mariidhaaf dhiyaachuun gaariidha. Kuni filannoo fudhatamaadha waan jedhaniif qofa ajjeefaman miseensa paartii kamuu miti. Walitti bu'iinsa hidhattoota faannoof humnoota mootummaa gidduutti geggeeffamuun naannoo Amaaraa bakkeewwan hedduutti jireenyi idilee danqamee jiraattonni rakkoo garagaraaf saaxilamaniiru. Jalqaba torban kanaa kaasee hidhattoota naannicha keessa socho'aniin raawwate ka jedhame namoota maanguddoota ta'an osoo jilbaan deemsifamanii fi gadi quphansiisanii deemsisanii viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbaatti bal'inaan qoodamaa jira. Viidiyoon qoodamaa ture dhugaa ta'uu fi maanguddoota hiraarfamaa turan keessaa 4 ajjeefamuuf kaan bakka jiran akka hin beekamne himuun tarkaanfiin mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiru akka itti fufu ibsan obbo Dassaaleny. በገርጨጭ ከተማ የሚኖሩ እጅግ ታዋቂ የሆኑ የህዝብ ተሰሚነት ያላቸው የፖለቲካ ወገንተኝነት የሌላቸው 15 ሰዎችን ገበያ ላይ በማንበርከክ magaalaa Garcic keessa ka jiraatan namoota beekamoo fi dhageettii uummataa qaban miseensa paartii kamuu kan hin taane namoota 15 gabaa keessatti jilbeeffachiisuun akkuma miidiyaa irratti viidiyoo isaa argitan gara jabinaan gadi qabanii adaban. Jaarsoliin kun gadi gombifamanii adabamuun haafuutii yeroo karaatti namatti dhufan osoo harka qabanii hin gargaariin bira darbuunuu kan namatti ulfaatudha. 15 isaaniitu bifa sanaan erga adabamanii booda Marigeetaa Giruum ka jedhaman itti gaafatamaa bataskaana aanaa sanaa ka ta'an jaarsa biyyaa Azzanaa Damissee jedhaman jaarsa biyyaa Asmaamaaw Abbee jedhaman dubartii Yanee Ayyaw ka jedhamtu haadha ka taate isaan keessaa filatanii ajjeesan. Namoonni hafan amma haala maalii keessa akka argaman hin beekamu. Seenaa uummata Amaaraa keessatti salphinni akkasii mudatee hin beeku. Uummata Amaaraa mataa gadi cabseera. Caasaan nageenyaa keenya hojii nagaa kabachiisuu jabeessee itti fufuu qabaa jennee amanna. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti dhalate karaa nagaan furuuf mootummaan fedhii akka qabu ibsuun garuu immoo hidhattoonni naannicha keessa socho'an ajaja tokko kan hin qabne ta'uun isaanii wajjin mari'achuuf rakkisaa akka taasisu mootummaan federaalaa beeksisee ture. Mootummaan naannoo Amaaraa gamasaan lola naannicha keessatti deemaa jiru karaa nagaan furuuf kaawunsilii nageenyaa hundeessuu beeksisee ture. Dhaggeeffattoota keenya kutaa kibba Itoophiyaa godina Goofaatti balaa sigalafaan lubbuun namoota hedduu darbeera. Haga ammaa du'uun ka beekaman naannoo 230tti dhiyaatu. Qondaaltota naannootii kana ka himanii lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'us yaaddoo qabu. Gareen BBC gara iddoo balaan kun itti mudate malee waan mudate waan ijaan argee qaba. Riippoortarri keenya Habtaamuu Xibabuu haala achi jiru nutti himuuf toora bilbilaa irratti argama. Hello Habtaamuu, akkam oolte? Akkam oolte Hamza. Jirra galata rabbii garas akka imaltanii jirtan quban qabaa haala amma jiru waan bakka kana jiru waan argite nutti himi. Ganama kan Finfinneedhaa kaanee gara Arbaa Mincitti xayyaarani malee Arbaa Minci erga geenyeen booda gara magaalaa guddoo godinichaa yookaan immoo godina Goofaa kan taate gara magaalaa Saawulaatti naannoo sa'a 4 fi walakkaadhaaf imallee qaqqabne. Magaalaa Saawulaarraa immoo daandii cirrachaa mammaramaa tabba jala adeemu jechuudha. Daandii sana qabanneeti gara iddoo balaan sigigaa kun itti qaqqabe aanaa Gazii Goofaa ganda Keenchoo Shaachaa Gozdii jedhamutti kan qaqqabne. Daandiin mammaramaa imalaaf mijataa hin taane kun iddoowwan tokko tokkotti biyyee fi dhakaa tabbarraa jigeen kan miidhame ta'uu isaatis hubannee jirra.
wayita gara iddichaatti imallu daandii irratti namoota boo'icha deebi'an ilaalaati kan turre konkolaataawwan illee baay'ee rakkachaati kan isaan gara iddoo sanaa imalaa turan achiis immoo gara magaalaa Saawulatti imalaa kan isaan turani daandii irratti biyyee fi dhagaa iddoowwan tokko tokkotti jechuudha tabbarraa jigee daandii konkolaataa irratti argames hubachuu dandeenyetti kan jirru. Egaa gandi balaan kun itti qaqqabee hawaasa qonnaan bulaadha. Tabba kana jalatti kan argamu jalqaba balaa sigigaa lafaa kun maatii tokko irratti qaqqabee sana booda birmannaa sanaatiif namoonni deeman balaa sigigaa lammaffaa qaqqabeen lubbuun namoota hedduu miidhamuu akka danda'edha kan odeeffannee jirru. Wayita iddichatti qaqqabnu haalli ganda sana keessa jiru baay'ee kan gaddisiisudha. Uummanni gadda cimaa keessa akka jirudha kan hubachuu dandeenye. Namoonni suuraa miseensota maatii isaanii baatanii yookaan immoo qabatanii bo'an arguu dandeenye jira. Keessattuu yeroo dheeraadhaaf bo'uu isaaniirraa kan ka'e namoota sagaleen isaanii cuccufame argeeti kanan jiru jechuudha. Seenaawwan gaddisiisoo ta'anis dhaga'uu dandeetiin jira. Isaan keessaa harmeen tokko abbaan warraa ishee fi ijoolleen ishee sadi balaa sigigaa kanaan miidhamuu isaanii isaan keessaa reeffi ijoollee lamaa argamuusaa haa ta'u malee kan abbaa warraa ishee fi kan ilma ishee tokko hanga ammaatti osoo hin argamin jiraachuu isaati kanan hubachuu danda'e. Kana malees immoo namoota reeffi isaanii argame sirni awwaalchaa iddoowwan garaagaraatti adeemsifamaa akka jiru sirna awwaalchaa lakkoofsa baay'ee ta'edha kanan ani taajjabuu danda'e. Kanaan alatti ammallee adeemsi yookaan immoo hojiin namoota balaa sigigaa kanaan miidhamanii lafa keessaa baasu adeemsifamaatti kan jiru. Dargaggoota lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e meeshaalee harkaan qabatamanii lafa qotuudhaaf tajaajilan meeshaalee bifa aadaatiin lafa qotuudhaaf faayidaarra oolan jechuudha. Isaanitti fayyadamuudhaan namoota balaa kanaan miidhaman lafa keessaa baasuudhaaf yaalii taasisaati kan isaan jiran jechuudha. Hamza. Ayyee Habtaamu galatoomi. Amma bakki sun giddugala biyyaarraa baay'ee fagoo akka ta'e haalli daandiillee rakkisaa akka ta'e natti himtee jirta. Wantichi immoo balaan mudate balaa guddaadha. Deeggarsa mootummaa federaalaallee gaafata. Garuu maashinaroota gurguddaa ittiin lubbuu namootaa baraaruun illee danda'amu, lafa qotuun danda'amu, garas geessuun illee akka rakkisaa ta'e quba qabna. Kanaan wal qabatee amma hojiin lubbuu baraaruu baay'ee rakkisaa waan ta'e sitti fakkaata. Akkasumas immoo sodaan jira lakkoofsi namoota du'aniifaa dabaluu danda'a. Haalli teessuma naannoo sun maal fakkaata? Wanti mudate naannoo sana maaltu jirame bakka balaan kun itti mudate? Bakka balaan kun itti mudate Hamza biyyee tabba jalatti kan inni argamu. Biyyeen hammi isaa baay'ee guddaa ta'e tabba kanarraa jigee dirree guddaa uwwiseeti kan inni argamu. Sana keessatti kan hojiin namoota miidhaman achi keessaa baasuudhaaf kan hojjetamaa jiru jechuudha. Akkuma ati jalqaba kaaste keessattuu gama hojii barbaacha namoota maashiniidhaan deeggarame taasifamaa hin jiru. Kanaaf sababni inni tokko kan ati kaaste ta'uu danda'a. Daandiin isaa baay'ee fagoo fi salphaatti dhaqqabuun rakkisaa ta'uunsaa sababa tokko ta'uu danda'a. Garuu sababni inni biraa kan jiraattota naannoo irraa dhagahe ani maashinawwan kunneeniin namoota achi keessaa lafa keessaa baasuudhaaf yaaluun qaama isaanii irratti miidhaa qaqqabsiisa waan ta'eef suuteedhanii harkumaan qotuudhaan baasuudhaaf kan yaaliin taasifamaa jiru. Akkam amma namoonni yaaddoon akka jiru faa ibsu sigigi lafaa yookiin sigigi naannoo sanatti balaan akkasii kun irra deddeebi'ee faa mudachuu mala jedhu namoonni gara sana kanneen lubbuun hafan gara sana kaafamanii gara iddoo nagaatti geeffamuun isa booda bakki sun gaafa nageenyummaan isaa mirkanaa'u akka deebi'an gochuu irratti hojjetamuu qaba jedhanii kan yaada kennan jiru. Haala qilleensaa fi haala roobaan wal qabatee waan argiteerraa sodaan jira. Haalli jiru maal fakkaata gama kanaan? Eeyyeen Hamza dhaabbileen idil addunyaa akkasumas immoo namoonni naannoo kanatti qorannoo taasisaa turanii naannoon kun sigigaa lafaatiif baay'ee saaxilamaa ta'uusaa irra deddeebiidhaan himaati kan isaan turanii. Kana malees immoo balaawwanis kana dura iddoo kanatti qaqqabaati kan turanii. Noomtiyyuu qaamaan asitti argamnee yeroo laallu naannichi sigigaa lafaatiif baay'ee kan saaxilame ta'uusaa salphaatti hubachuun ni danda'ama. Haala tabbaa fi keessattuu teessuma yookaan immoo qubsuma namootaa wajjin wal qabsiistee yeroo laaltu iddichi yookaan immoo naannoon balaan kun itti qaqqabe balaadhaaf
saaxilamaa ta'uusaa salphaatti tilmaamuun ni danda'ama. Haa ta'u malee gara iddoo biraatti qubsiisuu wajjin wal qabatee ammatti wanti odeeffannoon of harkaa qabu hin qabu garuu lakkoofsi jiraattotaa naannoo kana jiran baay'ee olaanaa akka ta'e hubachuu danda'eetiin jira. Ayyee Abtaamuu ammaaf odeeffannoo nu biraan geessee fi baay'ee galatoomii har'uma achi geessee sa'a booda kan achi geessee waan jirurraa nutti himte galatoomii fuulduratti immoo akkuma achi turtuun waan bal'inaan gama sanaa dhufu dhaggeeffattoota keenya biraan ga'uu dandeenya ammaaf galatoomi. Hayyee ulfaadhu Hamzaa. Namoonni 10,000 caalan iddoo balaan kun itti mudate keessaa kaafamuun gara biraa geeffamuu qabu. Roobni waan itti fufuuf lafti ammallee sigigaachuu mala sodaa jedhutu jira. Bakka namoonni kunneen itti geeffamuu qaban irratti aangawoota naannoo waliin hojjetaa jirra. Dhimma kanarratti ogummaa fi saayinsii sadarkaa addunyaatti jiruun mootummaa Itoophiyaa deeggaraa jirra. Carraan sigiga lafaa deebi'ee akka kanatti mudachuu dhabuu osoo hin mirkanaa'in yookiin osoo rakkoon mudate hin furamin namoonni akka bakkichatti hin deebineef gorsa kennuudhaan mootummaa deeggaraa jirra. Itoophiyaan biyyoota rakkoo jijjiirama qilleensaan miidhaman keessaa tokkodha. Bara kana namoota gogiinsa fi rakkoo walitti bu'iinsa miidhaman miliyoona 15 mootummaa waliin ta'uun gargaaruuf yaalaa jirra. Kanaaf ammoo doolaara biliyoona 3 ol walitti qabaa jirra. Amma ammoo biyyattii keessatti roobni hamaan roobaa waan jiruuf balaawwan wal fakkaatoo akkanaa hedduun itti fufuu danda'u. Amma bakka balaan kun mudatetti mootummaan garee lubbuu baraartotaa bobbaaseera. Haala akkasii keessatti namoota hedduu lubbuun argachuun waan baratame miti. Lakkoofsi namoota du'anii guddaa ta'uu danda'a. Jalqaba kan namoota miidhamaniif qaqqaban aangawoota naannooti. Iddoon balaan kun itti mudate giddugala biyyaalessaarraa baay'ee fagoodha. Meeshaalee gurguddaa tajaajila lubbuu baraaruuf oolan garas geessuun qormaata cimaadha. Garuu gareen lubbuu baraartotaa bakkicha qaqqabeera. UN'tti hoogganaan gargaarsa namoomaa Itoophiyaa OCHA kata'an hoogganaa kata'anii Paul Handley rakkoo gama sanatti mudateen yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru. Sagaleen amma dhageessan kan Paul Handley'ti.